Abbummaan gadummaa bulchaa biyyaati. Itoophiyaa fakkaattu Oromiyaadha. እንዴት ነህ? ነጋኪያ ባይገለቶማ Yesus jechuun waaqa jechuun ammoo amantii isaanii. Ashama akka hordoftoota kiyya bakka jirtan geessan akka weechaaras viidiyoo biraatti walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka warraa barattan abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa ta'uu jiraatan subscribe gochuun dagattan mallattoo notifiikeeshinii tuqaasii jechuu barbaada. Yaada yoo qabaattan koomenti barreessaa. Hagarumatti nafaana tura. Viidiyoo kana jalqabaa irratti abbaa gadaa durii kee amantii isaa kiristaanaa ta'e yookiin gooftaa fudhatee jiraatu akka waan akka haaraatti gooftaa fudhateetti kan sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiru. Sanii viidiyoo isaanii kanaan du'arraa waa dubbanne waan uummata jechaa jiruun wal bira qabnee ilaalla. Abbaan gadaa abbummaan gadummaa bulchaa biyyaati malee bulchaa waaqaatii miti. Dastaa insarmuu olaanaa abbaa gadaa kana waan har'a gooftaa fudhatanitti hin odeessinaa jira. Waaqayyo aarsaa galata sobaa hin jaallatu. Hojii isaa isa dinqisiisaa isa dhugaayyuu odeessiniin fitu. Abbaan gadaa kun nama yeroo dheeraa dura waaqayyoon beekanii fi tajaajilaa turanidha. Waanuma hundumaa advertisementiif itti fayyadamuu caalaa ulfina waaqayyoo dursuun gaarii natti fakkaata eebbifamaa jechaa jira. Bakka hundatti hubatamaa ta'uu baatus kunis ni jira. Abbaa gadaa Doktara kabajaa aagaa xiinxaloo aadaa fi duudhaatti jiraatanidha. Oromummaa fi amantii isaanii wal jalaa hin rukutu. Isaan umurii ijoollummaa ofirraa eegalanii amantii Pirootestaantii keessatti guddatan. Karaa amantii isaaniitiin gootota wangeelaa warra jedhaman keessaa nama tokko. Karaa aadaatiin ammoo abbaa gadaa bara gadooma isaaniitiin milkaa'an jedhamuun ni beekamu. Dargiirraa eegalee hanga mootummaa ce'umsaatti jaarsolii waldaa ta'uun hojii babal'ina wangeelaa naannoo Gujii keessatti hojjechaa turaniif waldaa ijaarsanii mana amantaa keessatti dura ta'ummaadhaan tajaajilaniiru. Abbaa gadaa duraanii yoomni amma Dooktar Aagaa Xiinxaloo ati duudhaan buluu fi ilma abbaa mudaati. Safuu keessatti guddatan waan aadaa akka gaariitti beeku. Guyyaa tokkollee aadaa fi amantaa waliin hin marqine yookiin waliin hin makne. Hojii keessatti abbootii gadaa darban keessaa maqaa fi seenaa gaarii warreen hambifatan akkasumas yeroo rakkistuutti baallii fuudhuun gadaa rakkoo baraaree baallii nama dabarse jedhamuun beekamu. Bara isaaniitti gadaan ija addunyaatti mul'ate. Kun akkuma aadaa fi siyaasa Oromoo keessatti gurra horate Sinodoosii Waldaa Makkaana Yesuus keessatti goota guddaa jedhamanii beekamu. Waldaa hedduu ijaarsaniiru. Gujii fi Boorana Quuqaa Maarifaa osoo hin to'anii afaan Oromootiin macaafa qulqulluu akka isaan barataniif wal'aansoo bashaa cabsanii ashaara mataa ofii kaa'atan. Nama ajaa'ibu guyyaa gaafa gadooma isaanii dirqama waldaa kiristaanaa Makkaana Yesuusitti itti kennite raawwachaa osoo jiranii gadaan isaanii humnaan mana amantaa keessaa dhufee isaan fuudhuu himatu. Erga gadoomanis amantaa hunda ija tokkoon ilaala. Moo amantaan osoo adda adda hin hirin maqaa gaarii ijaarratanii darbaniiru. Luba Aagaa Xiinxaloo Yesuus jechuun waaqa jechuun ammoo amantii isaaniiti. Yesuusiin faayisaa lubbuu isaanii godhatanii kan fudhatan amma mitii itti dhalatanii itti guddatanii jedha. Kun seenaa isaanii isa dhugaadha jechuudha. Namooti baay'ee sooshaal miidiyaa irraa akka deemaa jirutti akka waan sarreef gooftaa amananii reefii yookiin gooftaaf yookiin gara cheerchii dhufanii itti amananii jiraachaa jiranitti kan isaan sooshaal miidiyaa irraa naannessaa jiranii. Keessumattuu intarviiyuu isaan waggaa afurii dura godhan Mo'aa TV irratti isa fidanii akka haaraattidha kan isaan fidanii sooshaal miidiyaa irraa naannessaa jiranii. Asirratti yoo ilaaltan kun YouTube irratti Mo'aa TV itti seerchi gootanii viidiyoo sana daawwachuu ni dandeessu. Viidiyoon sun waggaa afurii duradha kan isaan intarviiyuu ta'anii Dooktar Gammachiis Dastaadha kan intarviiyuu isaan godhe. Kunoo kanan akka argaa jirtanitti. Kun Oktoobarii 30 bara 2017 kan viidiyoochi gadhiifame paartii lama qabaa deemtanii daawwachuu dandeessu. Liinkii isaa description yookiin koomentii jalqabaa jala isiniifan ka'a. Intarviiyuu hunda isaatti daawwachuu dandeessu. Waan baay'ee irraa barachuu dandeessu. Seenaa, duudhaa, akkaataa amantii, waa'ee aadaa fi amantiin akka itti wal faana deemu hundumaa isarraa barachuu ni dandeessu jechuudha. Abbaan gadaa abbummaan gadummaa bulchaa biyyaati malee bulchaa waaqaatii miti. Garuu waaqatti nama guddaa namaan duraa isa tolchee eega waan nama shuume silxaanni silxaanaa waan waaqa jechuun lubbuun nama tokkoo kiyya tokko takkattiin ta'aagaati niitii tiyyan dabalatu ilmee tiyyan dabalatu yoo akkuma qofii tiyya dhaladhe qofumaa tiyya ol deebi'aa akkuma dhaladhe xirii ol deebi'aa isiillee mataa ifii anillee mataa kiyya ilmeen tiyyal mataa ifii tokko kennaan wanni dhirsaaniiti ilma abba ilme kun guddaa kun xiqqaa jedhamu sun hafee namni duuchaan fuula waaqaa duratti qixxee takkattii ta'ee ka'ee jiraata. Haasaan jaarsa kana baay'ee namatti tola.
keessumattuu haasaa beekumsa yookiin hubannoo qabudha. Amantii kam keessattiyyuu akkasuma waan isaan jechaa jiran kun immoo waldaa araaraa yookiin TV araaraa irratti kan isaanii dubbatanii baay'eenis barnoota guddaa irraa argachuu dandeessu. Waan baay'ee irraa barachuu dandeessu waan ta'eef sanas TV araaraa deemtanii shaanii isaanii irraa daawwachuu dandeessu. Yookiin karaa TVs immoo hin daddarba waan ta'eef achirras daawwachuu dandeessu. Sooshaal miidiyaa kanarras viidiyoon isaa gadhiifamee jira. Achiin yookiin information waa'ee isaanii warri beeku barbaadan seeraan achirras baruu ni dandeessu jechuudha. Saatii sana hidhatuun qubee kana keeyachuun waan namni duuchaan keeyataa jiru seesaa fi qatan malee waaqeffataa fi miti. Seexanni kanaa muti keessa jira. Seexanni garuu qalbii teetiif hojii teeti keessa jira. Akkasi. Seexanni qalbii fi qalbii. Viidiyoo keenya taanu keessaa irreechi akka gaariitti kabajamee darbee jira. Irreecha kana irratti aadaa baay'ee calaqqisiisaa ture. Keeniyaa irraa biyyoota ollaa adda addaa irraa dhufanii kan isaan aadaa calaqqisaa turani. Itoophiyaa keessa ta'an immoo aadaa kanaan dura hin beekamnedha kan isaan mul'isaa turani. Keessumattuu viidiyoon kun baay'ina tolee aadaa kana irratti argeen beeku kanaan dura. Aadaa biyya kamii akka ta'e illee naannoo garuu baay'ee bareedaadha. Aadaa gara dabuu yookiin gara warra dabuu soodoo waan akkas keessa Sidaamaa keessatti fakkaata aadaan kun baay'ee aadaa gaarii hin beekamne sabni gaarii dhufee aadaa isaa achirratti calaqqisaa tureera baay'ee namatti tola. Darbees aarsoota keenya hedduu irratti argamanii sirbaa turaniiru. Isaan keessaa Galaanaan tokkodha. Kan biraa immoo sirbuu caalaas immoo namoota achirratti cidha gaa'elaa yookiin qubeelaa yookiin jaalallee isaanii sarfaas godhanis ni jiru. Wow, dhugaa baay'ee namatti tola. Iddoo seena qabeessaa, guyyaa seena qabeessaa fi ayyaana beekamaa jaalatamaa guyyaa akkasirratti haadha manaaf yookiin jaalallee sarpiraayiz gochuun baay'ee namatti tola. Isaanis guyyaa seena qabeessarra waan seena qabeessa hojjetan waan ta'eef baay'ee gaariidha. Waan akkasiif illee carraatti fayyadamuu inuma waan akkasii kun yeroo qophiin akkasii uumamu baay'ee gaariidha. Saniif viidiyoon kun baay'ee natti toleera. Konsertii irreechaa wajjin wal qabatee hamma biyya bakkee irraa aarsooti keenya dhufanii konsertii gochuutti ga'eetu ture. Konsertii baay'ee ajaa'ibaadha kan ga'uutti qophaa'ee jala bultii irreechaatiin konsertii ajaa'ibaa qopheessanii qamarri aarsooti hedduun guutuu barraa dabalatee irratti hirmaataniiti kan isaan qophii bareedaa yookiin konsertii bareedaa irra turame. Ture garuu osoo beekuuti Amaariffaan kan interviyuu ta'e osoo beekuu garuu afaan Oromootiin kan deebisuu fi malee Amaariffa wallaaleetiin natti fakkaatu viidiyoo kana olii ilaalla. የሙዚቃ አድማጭ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ይዞት በመጣው የሙዚቃ ስልት የወደደው ጉታና ባለቤቱ ሚራ አብረው ናቸው። እንዴት ነህ? ነጋኪያ ባይገለቶ እዚህ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዌልካም ቱ ኢትዮጵያ። Thank you very much። በጣም አሪፍ። ተመልካቾቻችን በነገራችን ላይ ጉታ አማርኛ ይሰማል፣ ነገር ግን የሚመልስልን በኦሮምኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በአማርኛ ጠይቀዋለሁ፣ መልሱን በኦሮምኛ ይነግረናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሙዚቃ ኮንሰርት ኢትዮጵያ ውስጥ ታቀርብ አይደለም? ይሄን የሮጀል ቀባቲፍ ከናናሲት ኮንሰርት ዲየት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ኮንሰርት ኢትዮጵያ ላይ ያቀረብኩት። ህዝቡ ገረቢት አነስረቲ ከማነት ተፈካቱ ወላሌ ተማሪፈ ከና ተውስ ሞ ማርፋ ሰዷኪን ጋፊፍ ዴቪሱ እንደደቡ አገውማ ከነደበ ማሪፋ ናሰው እንደደቡ ገሩ injaalanne maaliif maasoo injaalanne yookiin ama afaanuma sana waan injaalanne bitu afaan isaa caalchifateeti kan afaan isaatiin deebisaa fi jiru natti fakkaata. Asirratti baay'ee natti toleera, baay'ee jaalladheera, guddaa namatti tola. Asirratti hayyuu waan dubbatuu fi akka itti dubbatu ni beekaa jedhani viidiyoo Qamar Yuusuf kana walii ilaalla. Itoophiyaa keessaa laftummaan Itoophiyaa fakkaattu Oromiyaadha. Kan sabaaf sablammoonni hundi keessa jiraatu.
tan al tokko mas amma obsa ummata kana guutu katakkaani bar khabajaa guddaan qabaaf ummata Oromootiif obsa isaan qaban isaan keessa jiraate isaan caalaa jiraate isaan tuffachaa ka jiraatus numa jiraachisan isaan namoota waggaa 15 achi keessa taa'ee an afaan kanan beeku siin jedhu afaan baatii jahatti chaayinaa barattee ati afaan ingiliz barattee ummata kana hunda baadhatee deemuuni aadaa teenya bareedduu qabnu tanaatu kana hunda nu barsiise kuni ummanni Oromoo hammaachuu qabaa itti fufuu qabaa namni biraatti sammoo understand godhu qaba gaaromina keenya kana akka advantage atti kan fudhanne kabajaa nu kan nu qaban kabajaa akka nuti nu kan nu san wanni takka illee nu is give and take bari waanuma kannitu argattaami nama si ulfeesse kasi kabaje kasi jiraachise kalafa saarra biyya saarra si jiraachise atis xiqqoo kabajuun waan namatti ulfaataati miti artiin keenya immoo tuffaa kana caala guddataasi arguuf teenya walumaanuu waan sirrii yookiin jecha sirrii yookiin waama sirriidha kan inni dubbate dhugaa guddaan natti tola qamadee jechuun nama beekaadha dhugaa asaasaa kanarratti baay'ee natti tole waan sirriis immoo dubbate akka barumsa guddaa argatte abdii guddaan qabaa hordoftoota keenya viidiyoon sirrii qaadde kana fakkaata akkatti bohaarta akkatti gammadaa abdii guddaan sirra qabaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhutti deebi'utti nagaan ture.